دسيبة لقاشي دسيبة لشمي دستاوس السماء دستاوس السمي دستاوس السماء دستاوس السمي نبي أنتم ترتو. Hi guys, jirtu nagaa keessan yaa'in nagaan jira galata rabbii akkamiisini hordoftoota fi kabajamtoota koo nagaa keessani ara jechuudha gorsa xiqqishoota akkasii qabadee dhufe gorsa obboleettii jechuudha gorsa obbolummaa ittuma fufa hin dhaabbatu jechuudha warri na jaalatanii isa kudhan shaayyoonani dubbadhe jechuudha takka keessaa fudhatuu dandeessanii takka sirrii ta'uu dandeessi isiniif jechuudha anaafi kudhan shaayyoo sirrii gorsi kudhan shaayyoo sirrii naaf ta'ee isiniif dammoo jechuudha takkitti keessa yoo argattan bu'aa qabaa jechuudha warri na jaalatan narraa barachuu dandeessanii innaa jechuudha har'a gorsa xiqqoo ishiitiin qabadhee dhufe gara keessanii gorsi obbolummaa kun ittuma fufa jechuudha hin dhaabbatu. إن وين ما ترين دبّد هر فتية واي فتية ترين دبّد يجودا فتية كلها تيسي جراني جتودا سوشيال ميديا كنا رد شير بوجا جران جتودا وسويشيني ليف رامبو إن جتودا إسين في الدنيا سرت شير غودان جتودا فتية أبولتي تينا ilmi namaa sitati hojjeta ni tasaasaa jechuudha nama ta'ee namni sitatiin hojjenne hin jiru innaa jechuudha meegaa fi wayitiin isin gaafadha asmaani hawaa fi addam akkamitti iddoo rabbii kaayee dhuf gadi bu'an yookiin dammoo edin gannat jedhamu jechuudha edin gannat jechuun bootaa bakka wanti hunduu osoo hojjetin ta'anii itti nyaatanii edin gannat maaltu achi isaan buuse innaa jechuudha waan sitatii hojjetaniif jechuudha sitatiin isaan dalagan maalidha wanta rabbiin hin godhinaa jedheen waan godhaniif jechuudha achi keessa darbatamanii jechuudha nus dammoo akkasuma namni jechuudha sitatii hojjeta namni sitatiin hojjetan hin jiru garuu sitatii hojjete sanirraa jechuudha hin barata intalli tuni obboleettii keenyaa jechuudha amantii kan birratti iyyuu kan qullaa obboleettii keessanii fuudhati raasaa baasaa jedhu haybii obboleettii keessanii fuudhati raasaa baasaa firfirsaa kan jiru amantii kamirratti jedha amantii makamirra jirame isin eessa jirtan hay addunyaan tuni gantuudha ijoollee boru gannee biraa deemna ganneeti biraa deemnaa jechuudha addunyaa gantuu boru gannee biraa deemnu kanaaf jennee maaliif mana keenya kan boru dhabna haybii obboleettii keessanii kana dhoksitanii fi haybii obboleettii keessanii kana dhoksitanii fi maaliif raasaa baastan maaliif jalaa fuutanii sheer gootan ishiin ukkoo sitati hojjette kanarraa ni baratti jechuudha lamuu ittiin deebitu jechuudha waan kanarraa innaa maaliif jalaa sheer gootan hin dhoksitanii fi viidiyoo san ishiin mee maalumatu dasisin jedhee ishii silaa hin boochi imimmaan ishii morma jalatti wal gahaa imimmaan obboleettii keenya kun maaluma dasnu jedheeti waraabnee finnee jechuudha asirratti gadi dhiisna maaltu dasnu jedhee osoo si taatee osoo ana taatee nama gaddee waliin gadduu qabna nama gammade wajjin gammachuu qabaatuu qabna malee nama gaddee boo'u jechuudha gammachuu natti fakkaata yoani waan itti gammaddan natti fakkaata jechuudha warroonni fiddanii asirratti sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha sheer gootan jechuudha innaa osoo waan akkanaa gochuu baattanii dasna jedha hin godhinaa waan akkanaa haybii obboleettii keessanii dhoksaafi malee sooshaal miidiyaa irratti baastanii hin bintisinaa keessattuu jechuudha ijoolleen Oromoo namni afaan Oromoo dhageessan yookiin dammoo jechuudha afaan Oromoo dubbatanii baay'ee tokko nagarramanii jechuudha akkatti si yaaddan hin beeku akkatti si yaaddan jechuudha Oromoo ta'uu kiyyan jibbiyan nan jibbeeyyaan Oromoo ta'uu kiyya jechuudha baay'een jibbe garuu Oromoon nutsuudha Orominnati jechuudha namni ofiin hin godhatu ofiin dammoo ofirraan baasu jechuudha
osoo waan ofirraa baasan ta'e nan dhiqadhaa ture jechuudha. Ijoolleen Oromoo haybii walii dhoysuun beektu jechuudha. Qadaada obboleettii keenya bootaa banaa argine jechuudha dhoysuuf hin dandeenyu. Maaliif garuu yoo walii dhoysine maal ta'a? Walii haa dhoysinu. Haybii obboleettii keessanii dhoysaa fi kan eenyutu haa ta'u anis gochuu hin dandeenye namni biraatis bakka maaliif nuti nama waan taaneef nama foon uffatu dadhabaa waan taaneef jechuudha. Sitatii hojjenna ni tasaasofna. Kanaafiyyuu jechuudha haybii obboleessa keessanii obboleettii keessanii ala hin baasina. Yoo balleessaa qabaatan jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko yoo balleessaa qabaate manatti ol deeffadhaati gaadaa keessatti gorfadhaani. Malee sooshaal miidiyaa irratti walii gadi ni fiigina. Haybii keenya goda keenyatti haa fixan. Haybii obboleettii keessanii manattiin ol gala. Sooshaal miidiyaa irra ni fiigina. Birriin isin ittiin argattan sun birrii dhiiga namaa boocistanii imimmaan namaa boo'e kan ittiin argattan kun das isin jedha. Humaallee isin hin godhu osoo isinifillee dhufee jechuudha. Humaallee isin hin godhu. Garuu rabbuu barakaa keessan godhu waan akkanaa kana jechuudha. Waan gaarii obboloota koo akkasii waan gaarii hojjetaa waan badaarraa of eegaa. Waan tokko immoo jechuudha. Wayin isinitti himu. Qoricha jechuudha. Qoricha jaalalaa. Qoricha jaalalaatiin isinitti maana dhaggeeffadha. Qoricha jaalalaa yoo jechuudha jibbi namaa isin keessa dhufe jibbi namaa yoo isin keessa dhufe A'uuzu billaahi mina sheexaana rajiim jedhaani warri islaama taatan jechuudha. Warri kiristaana dammoo yoo jibbaan namaa jechuudha jibbaan namaa jibbaan obboleettii keetii jibbaan obboleessa keetii keessa kee dhufe basma'aam jedhaa. Achiin kan itti aanu isin beektanii jechuudha. Akkasiin isiniin jedhaa. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Kabaja guddaan isinii qaba. Hordoftoota fi kabajamtoota sanyii mootii laayik sheerii hin raafatina. Akkasiin isin jedhaa.